Ittiaan suuraan obboleeyyan kiyya waliin jirraami. Waliin jirra galgala abboo. Addan jira kophaan jira jee jaartii wayitu hin jirtu. Hin argine jaartii. Har'a katamaa kana keessa zooraa dhaqee jaartiin maan takka hin jirtu. Dhaabne jara namaan jettan. Zooraa dhaynee gara naan baanee hin jirtu jaartiin. Sadeessoon warri waa abaartan obboleewwan kiyya warri waa abaartan keessattuu dubartiidha. Deemi citi namaan jetti deemi. Yoo ilmillee dabeef deem citi ati jettiin. Warri waa abaartan waa sadii hongeeffamtan. Waa sadiin hongeeffamtan guyyaa qiyaamaa. Subhanallah. Waa sadii. Namni waa abaaru warri wal abaaru. Waa sadii guyyaa qiyaamaa akkanumaan waan abaarinaa calliftanii. Eeggataa deema bakka itti abaarantu jira bakka itti abaarre jira. Warri waa abaarsa guddiftan waa sadii hin hongeeffamtan guyyaa qiyaamaa. Tokkoffaan maali jennaan shafa'aa nabi Muhammadin argattan alayhi salaatu wassalaam shafa'aan argattan. Lammeessoonoo jennaan abboo ragaan taatan shahiida guyyaa qiyaamaa rabbi ragaa isin hin godhu. Nama tokko ragaan baatan guyyaa qiyaamaa. Ummanni Muhammad ummata kaan irratti ragaa baha jechuu jiraami. Ragaa isin hin godhatan abboo guyyaa qiyaamaa. Imaana guutoolleen argattan namni abboo abaarsa guddisu imaana guutuun argatu jecha sadiin kanan dhabdanii. Kanaaf warri veelloodha veelloo fuudha dadhabne. Veelloo maaltu si ajajee jaabaranam. Veelloo 40,000 50,000 fuudhanii isi godhanii wayaa warra sargii godhattu miinzeen kee adda ka dubartii 4 ka dhiiraa 4 jara nagarami fuuna miinzeetu jira. Miinzee dubartii takka argine karatti baheetiniin jaartii tee ka suuraa kaasataniitiniin harka irra kaa'ee eenyutti heerumsiise abbaan yoo yaa warra mucattii abbaa manaa baaftoo nama meeqatti heerumsiifteen talatee ati namni afranuu hin fuudha. Suuraa waliin ka'ee caakkaa keessatti achitti baafatee veelloo irraa ammalleetiniin uffata manatti godhaniin sodaatanii sheekonni veelloo dhoggite jedhanii amma maal baasan manatti uffatuma san itti godhanii veelloo awwaalanii garraa ol baasanii veelloo itti diranii miinzeen dubartii duuka hin jirti. Billaahi alaykum rabbi sodaadha shari'aana lambahina abboo dubartiin ati yoo kaat ati ni haftu nama akkami ati ni haftu jaartii teetii miti ka qoma akkanatti deebifteetiniin kun suuraa harka irra kaateetiniin ka'umaayin. Tuuno ajnabaa miti nama 4 godhatanii suuraa waliin ka'an eessaa dhufe kuni eessaa nu fiddan isin yaakii rabbi sodaadha veelloon sunuu birrii meeqaan fuudhama yaakii rabbi sodaadhu yaakii wanna akkanaa kan nurraa dhaaba fuudha dandayaa hin jiru uffata ishiituu bituu dadhabne nu kanaaf ta'e nama haqiiqaa walitti himne uffata ishiituu bituu dadhabne kan nama 3 walii yaafattee katamarraan deemtee suuqii kaan 40,000 suuqii kaan 50,000 gaal kanaa dadhabnee jirra wallahi meeshaan bitamuu meeshaan amma meeshaa taarikaati. Anamma meeshaa taarikaati meeshaan faranjiin baaftee amma wallahi burcuqqoo waancaa fakkaata saaniin itti nyaatan waancaa fakkaata kana binna amma waancaa wallahi ani niin ajaa'ibai wanni shintibeetii irra taa'anu amma namni fide saanii duraan itti nyaatan saanii abboonni keenya itti nyaatan shintibeetii irra taa'an hin saalfadhee wallahi waan akkanaa kanniinan hisaabaa bayanii kana fa'aa bitan amma kino. Subhaanallah ani yoo ka fuudhu taate yoo kanatti heerumtu taate qaxxitaasitti hima qunnaa gilgilii sii bita masoobii sii bita qunnaa sii bita saanii ammalleetiniin keeniyaa sii bita zirgii moo maal ka jedhaniin san sii bita laastikii kubbaayyaa itti dhuganiin sii bita makrajiin haadhatiyyaa mana jira heerumti. Ani kana waancaa bitaare. Ani kana waancaa bitaa jedha kubbaayyaa waancaa bitaa jedha kubbaayyaa waancaa kan. Gatiin meeqa 1,500 kubbaayyaa bara waancaa. Saaniin tun meeqa adiin biliklijii waancaa fakkaattu birrii 2,000. Kokken nu gale wallahi. Fuudhan dandeenye wallahi. Ufii fedhii namni nyaatan dhuga. In nyaatan dhugaa jaa bara namma akkanumatti hin naareeshi. Moozina gannu yaa saakaayaanu. Fakkitee asirratti baanee zinaan halaala jennee haa baqqaasifnu kaayaa nu bakka maal goona reesina miidhamne yaa maal jettamme maaltu mee ati mee kanatti baaftee saanii waancaa kubbaayyaa waancaa kanatti birrii hagana baaftee uffata siitti hagana baaftee ammallee veelloo fuutee dukkaana hoo isin yaa ummata keenna dukkaanni isin zamoona fiddan kunoo dukkaanni birrii 50,000 bitanii addisii nama isin dhaabdan kunoo. Abbaan qabeenyaa godhadhu hin godhantin siin hin jenne bar aadaan kun wal barataa deema billaahi alaykum hiyyeessillee dukkaanni akkanaa dhaabadhu malee jedhe eegana dhaloota lafaa dhufuuf maal hambisaa deemtaati maal mul'isaa deemtaati yaaki dukkaanya kana duraan dukkaanyi namni dukkaanyuma adii kana godhata
barcumaanuu hin jiru lafa miciicaa irra ta'an amma barcumaan adda dukkaanni birrii 50 fuudham hiyyeessillee akkasii malee hin fuudhu duraan foon qalutu jira duraan hin dhoggine haraaman jenne bar foon qalutu jira aadaan maal nutti haa jirti deema duraan marqa nyaatee namni aboo miciicatti haquuggateetiniin biraa gala aadaan marqa hambiftee buraatoo fiddee aadaan ammalleetiniin deemtee ganaa buraatoo iyyuu hambisti amma ati dukkaanya kana ammootiniin achi dhaabde kasheekaallee fuudhee dhaabe 50 fuudhe hiyyeessi ollaa keetii maalta ebaluyyuu dukkaanya akkasii fide anillee dukkaanya akkasii fida jedha liyaabboota ragaggaa rabbumaa jedha akkam goona ishi kam goonaa ji'a baraam barana fuudhuu fi amma bulii 15 kana keessatti naqqanne hin fuuna jennee akkanne akkam goonaa ji'an rakkanne wallahi kokkeen nu galtee vello isi ati vello makana maaluma sila ati vello makana ji'a baran la ilaha illallah makina masanu akkami seenti boko hagana gaya bara velloon sun kinola abbo kodda madabara akba kodda nama lama sadi yoo seensa malee seensan kaname la ilaha illallah hininaafu inni gadi ba'u sun hinaafu asirratti argaa irra sheeka areedaan mallee intala inni veelloo itti direetini kasi fuudhu maaluma sun subhaanallah akkanatti rasuulatu veelloon fuudhe sahabatu veelloon fuudhe gamaa gamana qabaniitiniin akka nama dhukkubsate makiinaa keessa on seensisan abbo miinzeedhaan yaa kee ati intalatee akkasitti akkamitti gabbaafta billaahi alaykum intalate ijoolleen ammaa maa inni sila ijoolleen ammaa dhaloota kana dhiisa wallahi ijoolleen amma dhalatu minisha dhalata minisha dhalataa jaabara ijoollee maaluma argan amma shakiirra jirraa yubara ijoolleen amma anin beeki wallahi tokko amma ka madrasaa duubatti ijoollee afur taate an duubaan deema huwaawwaa yetti ilaal huwaawwaa maalii ka jedhu san qaallicha sanitti uffakkeessitee huwaawwaa ka jedhu san beeytanii miti maannan maal faraadhanii huwaawwaa dhaloota akkana dhalataa jira ijoolleen minisha akka jirtu minishaa citta ijoollee wallahi minishaa rabbi sodaadhaa du'aayitti deebinaa anaganuma hin aaree maarreetiniin fuudha haa dhaabne bakka hangara kiyyaan dhaabe qaran fuudha jedhee dhaabne hin dandeenye birrii kana muluu eessaafu birrii maarii achi kennanuu hin jirtu birrii maarii achi kennantu nuuroo widdii tanatti nuuroo widdii zayitii namni xapxabirra godhee distii irra xapxab godhee buufatu kanaan akkamitti fuunaa nu iyyaa warri sheekota nu iyyaa gurra qabadha masgiidattillee iyyaa abbo asirrattillee bahaa iyyaa miidhamne zinatti haa baanuuree gadi haa baanuuree haa duullullee yookaan ziraan halaala jedhaaka haa isini haadhaaf abbootatu akkana godhaa jira durbiin balleessine dhiirrin balleessine isintu dhiira dubartii dhoggateetiniin wayta namni kadhatu kitaaba nyaachisaa jettanii manatti hambiftanii abboo surree isaatiin qallabaa jetta manatti hambifta shabaabni fuudhaan jiru dubartiin heerumaan jirtu akkam haa taatu fedhii qabdii akkam haa taatu isiin innillee fedhii qaba akkam haa ta'u yoo inni namni sitti dhufeetiniin si gaafatu hintalatee hin dhoggatta gabbara irratti eeggatta gabbara miyati konka lutu miskiina hin aare wallahi hin aare miskiin uf yaadadhu akkati itti fuute yaate barabaasoo keeniyaa fudhattee hin baafne saamunaa naggaanne ati harree oofteetiin hin kiraa namaan dalayne akkamitti fuudha shabaabni ammaa caatii jalaggale ka akkam gootaree dadhabee si jalaa dhokatee yoo akka nama jarmanii deeme si majalaa dhokatee iyyuu nan argin jee siitu caatiillee qamaasee akkasitti galche intala gabbaasii kenni rabbumaa jedhe yoo namni sitti dhufe situ horata rabbi toorataa fi situ horata jamaa zinaan yoo baay'ate abbootiin rabbi nu diiga wallahi zinaa yoo baay'ate rabbi nu diiga namni zinaa dalaysiise si haadhaaf abbaadha miliyeena irratti eeggata abbo garraa kana yoo dawwalammee waa caqasna jedha jarmanii fi ingilizii kana caqasa gurri garee caqasa ay keessaa hoo maal tahaa warroota abboota mee abboota naa dawwala warri abboota seenaa yuume haawwotiin seenaa caqasaa yuume shabaabni dhiisaa keessaa baya likki jalaa ittima kijibdoodhan taniin amanne jetti salaatti abboo kinoo masgiida dhufte hoo gaafatan ammootiniin asiin maal qaba maal nyaachisa surree nyaachisa kootii nyaachisa miskiintitti ufillaaltu ati akkamitti fuuteeti
haadha mucayyoo tana akkamitti fuutee jaa barate yartu hubanne jarana wallahi kana ka dullaan itti gadi ba'an shari'aa Muhammad namni balleessaa jiru si alayhi salatu wassalam hintala namni zinaa dalaysiisaa jiru si mucaa namni zinaa dalaysiisaa jiru si ijoollee waan baratin ijoollee waan qareedhii isaanuyyuu tutuulaa jirra gabbaa jirra itaan jirru kaa hin nyaannan dhuga yookaan nyaata nurraa dhiisaa ishi dhugaatii nurraa dhaabaa kaa ishi ay gennare yookaan koottaa firaasha kiyya kanaa baasaa ka maal godha maal naa godhaa firaashni mana taa'ee an dhugamaan jedha keessa aare wallahi niin gubadhe faaja firaasha illee manaa baasaa taa'aa bula bakka taa'aa bula al goonaree abbo wallahi nu gubdan mata kuu nu goota wallahi kuu jenne amma haasa'u kaan ufiin haasayaa deemaa jirra gariin nama haasayaa deemaa jira 86 87 jedhee quxurii gurguddaa kana waama asfaaltii irra deemaa jira si waamsiise quxurii san akka maraattuu illee si goosiise mucaa nuyyuu maraattuu nu goraisaa jira kitaabaa dhaabne bakka amma zamoon agalu bakka ofiitti agalu kitaabni illee bakka ofiitti yartuudhaan adaaf abboonni seenaa mee isinitti maali kilikii keessan godhatti isin maaluma godhatti yaa baramma haqimii ufiitii ololaalteetiin kana kenninaa jedha lafa maal qaba jedha lafti sunuu pilaanii qabaa jedha waan sosochoosawwan gommaa sadii kana qabaa jedha yartuu rasuula rabbiitu kana gaafate alayhi salaatu wassalaam ummata salafa ummata duraaniitu akkana dalage seennaan hodhuu malee maaltu jira abbo diin qaba rasuulli rabbii maal jedhan إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وإلا تكن في الأرض فساد يو نمني سنت في حال غاريق والله يا كرج النبي عليه الصلاة والسلام نمني بلاني كبون جن رسول نمني دنيا كبون جن نمني باجاجي كبون جن نمني فيسر كبون جن أبو رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني بيلا كبون جن أبو نمني جرمني دي من جن أبو نمني أمريكا دي من جن رسول ربي عليه الصلاة والسلام namni yoo isinitti dhufe yoo diin qabaate yoo haala gaarii qabaate fadawwijuu itti fuudha ikennaafi intala kennaafi yookaan fasaanni ardii keessatti haa jedhan diddan ka amma warruma sheekaattuu kennaa hin jirtani maal jettaree atam teenne kaanitti akkami kennitaa yuree durriyyeetti akkami kennita maaliin nu horata caatii qama'a sigaaraa aarsa kijibdu namni sigaaraa yoo aarsiise si mucaan aaree tun godhaabat bun maa bun hin goone akka ati aartuuf takkaami lamaa bun haagatu lama tokkoomi lama bun haagatu akka ati nama gootuuf mu yartu kabeela wallahi yarra simaaf gabbaye yarra faxooradhee wallahi yarra simaaf gabbaye akkanatti maa nama teessif taati maa inni billahi alaykum rabbuun sodaadha miidhamne wallahi miidhamne taa bulluuka taa bullu isinumaafu wallahi hin gaafatamtan situ gaafatamaje situ gaafatama meeshee kaan intaluma anamma hin argitanii yooma intalama takkan argineemiyan if aftaami ma jedhame bira dhaqaa hin dhaquu yume anime qara wallahi miskiintitti mawayii faaxime sin jettan salalaaleetiniin fuudha jeemi amma hayaati matti ol taraayu hayaati ma ol taree aftaami bira qamee haadhoggatu namu masalaatu laaleetiniin namu ibaadaa rabbii godhu laalee intala naakeen jaan meeshee ka haadhoggatu miskiintichi kun haadhoggatume isinitti maasin rabbee maqaa waliin isatu dhoggate isiniin ja'a suuraa isaallee kaaseetiniin asirratti gadi dhiiftan mee haadhoggatu taarika dalaynaa yu barana warri shabaabni lafaa ol dhufu taarika maan dalay maa hiriidhan baanee hiriida baanaa hiriida simbaasaa yooma kana ijoolleen heerumaan jirtu enne hiriida baanaa inshaallah walitti himne qeerroo bakka mara battansiisa ijoolleen heerumaan jirtu dhiirri fuudhaan jiru dubartiin heerumaan jirtu abboonni keenna nu qaban jennee hiriira baanu yuka sheeka baase jedha ittima sheeka baase hiriira guyyaa walii goonee hiriira baan viilloon sun nurraa haa dhaabatu dukkaanni birrii 50 fuudhan kun hiyyeessilleetiniin san fuudhaa eegana nurraa haa dhaabatu waa meeqa sila uffata bittaa wal guuranii akkanatti kin shiita 2 ni gaya shiita 3 ni gaya kaabbaan ni gaya wallahi intalli dubartiillee kokketti nungaliin kokketti nungaliin 200 sitti fidheetiniin maal sitti binna harcee mana eessaa fuuta uffata kee ammalleetiniin kanaaf dhiitee si baasa jaarsi dhiitee manaa si baasa ka 200 si fixeeti uffata nyaata
qullaa gootee qullatti deebitee harree gurguratee sa'a gurguratee farda gurguratee lafa gurguratee wayita manatti galoommootiin si nyaata sanaaf dhiitee si baasa ka wallaahi ati wayita jaarsa keeti fuulduraaf ilma sirraa horuuf deema dubartii yaaftee billaa aleekum dubartii garagara ollarraa saahiba kee yaaftee suuqirraan deemtee hin cirin warqi caammaan 8 uffanni kan maali malxasiyoo akkanatti nama cirtaati maaliin nama ciruun akkanatti maaliin nama buusu eegana maal ta'uu heddaati haga irraa ammallee jiraattu hin beeytaati yookaan irraa duutaa hin jiraattaa hin beeyta irraa jiraattaa hin duutaa hin beeytaa yaa baranam warri alaallee sanu wallaahi beelloo dhaabaa nurra miinzee dhaabaa nurra dubartii miinzee dhaabaa nurra warri alaa suudiillee akkasuma wal fuudhaa jira dubaayillee akkasuma hoo dhageen bakka maraa wal qabat atawaasau biyya rabbi quraana keessatti warra kuffaaraa kan warra badirratti wal qarqaare kana warra badii ka duraaniitiif ka ammallee waytayimi quraana keessatti atawaasau biyyi silatuutti si walii dhaamte badii kana walii dhaamte warri duraaniillee homa san dalaga kunillee homa san dalaga dhaloonni dhuftullee homa san dalaydi sila walii dhaamte muhammadi yoo jennaan laa walii dhaamne dalagama isaaniitu dalagaa fokkataadha zamannuu zamana fagoo walirraa fagoodha waluu quban qabdu waliin dhaamne telefoonni wayiitu hin jiru akka ammaa kana telefoonni wayiitu hin jiru badima jaraatu wal fakkaataa yaa rabbi wallaahi isin dhaloonni amma maalitti akka deemtan bicha yoo amma waliin dhaabin harka walaa qabnu duuna miidhamne hiriira baanaa sheekatu hiriira nu baase jedha beeksisa rabbi barakaa isinii haa godhu ورا جنة ربي نها تايس ربي نها ملكس ربي نها ملكس ملكي ربي نها قلت فودتنا ربي قنها ديبس فودتنا ربي قنها ديبس هذا فبا قلبي نها لافس يا ربي نو لافس يا ربي نو لافس يا ربي نو لافس أمني مرتو ولي هاقلو آدان أبوتنين بكا أكا تقوتي ها ديبت أكا مسلمات أموتنين آدان أكا تقوتي نو ها ديبت